أنا وصون الشيء هن إيسو صورة شيء ميديا الرباسة akkasuma mootu seeranan gaafadha ishee hin dhiisu mucayyoon baay'ee gowwaadha maaf istee sokkitee baay'ee keessantu jedha kana ashama harka fuudhee akkam jirtan hordoftoota chaanala kooti kan taatan marti keessaanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkasii kana geessan ana obboleettiin keessan nagaa guutuurraa faa qaba nageenya na bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kanaaf haaraa taatan sabskiraayib laayik gochuudhaan maatii keenyatti dabalama kamaati ko turtan immoo hanga yoonaa yaadawwan garaagaraatiin na deeggaraa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdan isiniin jechuu jaaladha deebi'ee dhufee jira viidiyoo darbe irratti baay'een keessanii mucayyoon kuni dogoggora hojjette ani osoo ishee ta'ee kallattii kamiiniyyuu mucayyoo sana hin maaru hin dhiisu karaa seeraatiinis ta'ee kallattii biraatiinis ta'ee mucayyoo sana nan gaafadha dhiisee akkanatti biraa hin sokku warri jettan baay'een keessanii jirtanii akkasuma ammootuyyuu akkamittiin bartee waan sana akkamittiin irra ga'uu dandeessee warri jettanis jirtanii obboloota koo dhugaan isin jedha ani mucayyoo kana baay'ee tokko dinqisiifadhee jira sababbiin isaas mucayyoon kun dhugumatti nama amantaashii sirriitti gadi fageessee beeku nama amantaashii hordofu ta'uu ishee baay'isee tanan jechuudha kanan ishee dinqisiifadhe sababbiin isaas hammeenya mucayyoon sunitti oolteef sana akkasumatti deebistee isheen illee wantootuma akkasii karaa badaadhaan deebisuu wallaaltee isinitti fakkaatina mucayyoon kun jechuudha tokkoffaas akkuma jalqaba isinii kaasee mee isin baay'een keessan maaliif faraduudhaan duratti mee bakka ishii sana bu'aatii baay'een keessan osoo wanta akkanaa kun nu mudate ani abaluu irratti waan akkanaa raawwadhaa jiru dhuguma moo nan dhiisa jedhaatii mee baay'een keessan gola namaa keessatti lama sadii taatanii warra hojjettan hin jirtan akkasumas immoo baay'een keenya gaafa biyyarraa dhufnu gaafa ijoollee afaan keenya dubbatan ijoollee oromoo tokko argine hammam akka dafneetoo itti maxxannu hammam akka dafneetoo keessa garaa keenya itti himannu baay'een keessan of madaalaa namoota baay'ee bira jira wanti kun jechuudha haa ta'u malee mucayyoon kun gaafa haaraa taatee dhuftu sana isheetti dhuftee haa ta'u amma dandeetti isheetitti jechuudha waan tokko afaan amman barutti na gargaarte akkan baru na taasistee jirti sanarra dabarree immoo seenaa guddaadha kan waliin dabarsine yeroon isiniin jedhu namni fakkeenyaaf amma unkaan nama uffata wal jijjiirtanii uffata walii uffattanii firaashii tokko irra ciistanii maaddii tokko irratti nyaattanii mitiiti guyyaa tokko mee namni fakkeenyaaf mana isaas deemtanii haa ta'u yookaas immoo alarratti wal agartanii haa ta'u keessumminati nama isa wajjiniin buna siinii tokko yoo dhugdan boru namni sun simbiraa sokkeera namni biraa immoo dhufee nama sana osoo isinitti hamate hammeenya nama sana daftanii dubbachuu hin dandeessanii maaliif jennaani hammam yoo ta'e nama sana sa'aatii tokko bisiyoota wajjin turtanii jirtu wajjiniin buna isaa ta'u bishaan isaas ta'u wal harkatti fudhattanii dhugdanii jirtu jechuudha kanaaf nama sana gabaabuma kanatti salphaatti daftanii murtoo dheeraa irratti fudhachuu yookaas immoo hammanni isin miidhasan miidhuudhaaf hin ariifattanii baay'een namaa jechuudha ilaalchi isaa garaagara nam tokko kan waan hunduma saayyuu hin dandamanne dabarfachuu kan hin dandeenye dafeetoo namarratti kan tarkaanfii akkasumas battala sanatti nama miidhuu barbaadu baay'een jiru garuu immoo warri gara gaariitti jijjiiranii gaarummaadhaaf kun muraasa hamma nama badaa hin baay'atan jechuudha maaliif biyya kanarra osoo gaariin ammoo badaa turre caala jennee kan fudhannu ta'eeti jechuudha harka dhibba keessaa namni gaarii yookaan namni immoo hamma dandeettii isaatitti karaa rabbiitirra jira jennee yaannu parsantii dhibba keessaa 15 ta'edha kanaafuu amma mucayyoon kun jechuudha wajjin nyaanne dhugne jetteerti tokkoffaa immoo wajjiniin guyyaa sanbata anas ta'e isheen guyyaa uhudii jechuudha isheen illee raftii anillee raftii baana beete kiristaana kan deemnu jetteerti gara caalatti mucayyoon kun ani tiktooka nan qaba silkii korra hin jira appilikeeshiniin tiktooka garuu itti fayyadamee hin beeku gara caalu ani sa'aatii koos yeroo koos kanan dabarsu gruupii mana amantaatiin wal qabatee barumsa mana amantaati kanan ani baradhu gruupii akkasii namoota sheer godha karaa WhatsApp karaa Telegrammaa wantoota akkasii malee ani miidiyaa wantoota akkasitti ba'ee sa'aatii koo Facebook fi TikTok irratti yeroo dheeraa miti daqiiqaa 10 dabarsee hin beeku jechaatti mucayyoon isheen kun kan baddalamte kun jechuudha fakkeenyaaf kan mucayyoon kun hamma kana ishee gante kun jechuudha isheen sunis immoo walumaan deemaa turre garuu baay'een keenya nama shaffanatee yookaan naxalaan uffatee yookaas immoo masqalii mormarratti baatu tokko yoo agarree namni sun baay'ee nama amantaa isaatti cimaa seenaa
garuu anuma wajjiniin beeta kiristaana deemaa turte anuma wajjin mana amantaa deemne tuniyyuu oomatii sagadaatii ture garuu namni soomuuf sagaduu yookaas immoo iyyuu karaa rabbiitirran jira nama hin jechisiisu yoo keessi namaa qulqulluu ta'ee laphee qulqulluudha waaqayyotti amananiidha jette isheen illee jechuudha akkuma isheen jettee anillee irra deebi'ee dhugaadha namni kirrii hidhateedhaaf akkasumas immoo iyyuu namni kun shaffadatee naxalaa mana amantaa deemaa namni kun sirriitti amantaasaa hordofa jechuun hin danda'amu jechuudha maaliif baay'een isaanii keessatti garaan isaanii osoo sharrii namatti yaadu keessi isaanii gurraacha ta'ee gubbaan adii uffatanii kan mana amantaa oolanii galan baay'ee isaanitu jira waan ta'eef jechuudha isaan keessaa micayyoon kuni ishee tokko jechuun hin danda'ama maaliif jennaani har'a micayyoon kuni hamma kana odoo daftee naqawu baattee xirxaareen keessa ishee dhufuu baatee waan kana salphaatti akka isaan hordoftu yookaas immoo isaan lamaan akkamitti dhuguma obbolaa moo dhuguma simmoyyoo obbolaa miti waan jedhu hordofuutti ka'uu baattee baay'ee shawwadamteerti illee baay'ee nyaatamtee jirti haa ta'u kun akkuma jirutti jiraata jechuudha baay'een keessaan immoo akkamitti suuraa kana wal kaasu qullaadhuma taa'u moo akkamitti gisee suuraa wal kaasan yookaan qullaa viidiyoo wal waraabanii akkamitti namni hin argu jettan akkamitti amma fakkeenyaaf nama wajjii sirriitti nyaatanii dhugdanii wajjiniin akka obboleeyaatti wajjin wal hammatanii raftan tokko na jala garagaree waan akkasii na godha jettanii yaaddanii keessattuu dubartiin hiriyaa osoo nan uggaanan uffata qayyadhu yoo nan shaaworii galuu viidiyoo na waraabde jettanii yaaddu angaruu hin beeku akka kootti jechuudha baay'ee natti ulfaatee ture haa ta'u malee isheen uggaanan uffata qayyadhu kan isheen viidiyoo na waraabde sobdee nama amma fakkeenyaaf namni sila walamantu kifilii keessan keessa sin lamaan qofa jira balbala gacuftanii jirtu uffata qayyarataa jirti haa jennu maaliif isheenillee dubartii sunillee dubartii waan ishee baqattu sababa hin qabneef jechuudha nama silkii ilaalu fakkaattee silkii akkasitti yoo gorogortu garuu kaameeraa gara isheetti garagalchitee waraabuu dandeessi sinii galee garuu micayyoon kuni baay'ee waaqayyoo waan ishee jaalatuuf ishee hin ganne viidiyoo sana gaafan argu abilleen bor wanti kun akka ragaatitti yoo ishee waan kana fiddeetoo miidiyaa irratti kanaanan sababa maallaqa kanaatiin ani maallaqa kana mucaa kana hin ergu yoon jedhe viidiyoo kana fiddee baasuu dandeessi waan jedhu sababa shakkeef gizee shaaworii galtu dursee osoo shaaworiin seenin silkii koo kaameraa sabbanee kabati saamunaa shaampoo keessa godhatan irra baddaa isaarra fooxan maree irkisee dhaabee isheen hin agarree shaaworii galtee tuma baatee hojiidha waan dhufteef fiigdee shaaworii galtee baatee ani viidiyoo sanallee waraabbadhee qabaanillee mana sanaa ba'ee ka'ee osoon baay'ee hin tutturin ani silkii jijjiirradhee viidiyoo sanas kan koos kanan kashee sanas fidee irratti argee tanan waan isheen nagoote hunduma saayyuu akka irratti naqqa'e akkan osuman beekuu irra gubbaa wajjin kolfaatii ture waan hunduma isaa odoon beekuu akkan godhe kana silkii bitillee kanan birrii ishidhaaf liqeessellee osoon beekuu akkan raawwadhe hunda isaa itti himee sagalee kaa'ee ka'ee achii booda maqaa koo dhufta taanan kana booda akkan kana fidee miidiyaarra si alawaasu hojii keetiitti garuu ati osoo nani maallaqa sana isaan ergu jedhee viidiyoo na waraabde kana baasuuf kaate wayisaa erguuf kaate ta'e kanaaf iyyuu akka ati kan koo of harkaa qabdu anillee kan kee waraabeen of harkaa qaba sababa ta'eef kanaan of eeggannoo cimaa godhitii karaa rabbiititti deebi'i ani si wajjin nyaadhee dhugee jira guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko naganta jedhee sababan iyyaanneef naganteerta garuu an akka kee miti ammallee taanan karaa rabbiititti rabbitti araarame rabbisitti araaramu jedhee tanan silkii koo cufadhe erga guyyaa sanaati garuu silkii kallattii garaagaraatiin daayirektii bilbiltee tooniyyuu balleessee jira dhiifama naa godhe lafa itti si argee tooniyyuu miila keetti kufee dhiifama si kadhadhuun barbaada yookaan dhiifama akkanaa gootuun barbaada jettee waan na caqacaqaa turteef amma silkii koo jijjiirradheedha ani mootuu wanti kun maaf akkasitti keessa kootti garaa kootti hafaa namaaf barumsa haa ta'u karaa gaarummaatiin yookaas immoo karaa miidhatiin osoo barbaadee viidiyoodhuma sanan fidee viidiyoo ishee sana dhaqee tiktok irra baasee ka'ee himadha ture garuu ani karaa gaarummaatiin namni irraa haa baratu maaliif namni wajjin nyaanne dhugneedhaaf qofti gwaaddanyaa keenya jettanii akka itti of hin amanne wal jaalanne uffata wal jijjiirreedhaaf qofa gwaaddanyaa keessan akkasinitti hin fakkaanne garagaree guyyaa tokko sin ganuu akka bofaa sinidduusaa sababa noolleef namni irraa of haa eegu wantoota akkanaa baay'een keenya keessattuu ijoolleen Oromoo dafnee garaa laafnaa dafnee nama amannaa waan akka kana of eeggannoo akka godhan sababan barbaadeefan karaa gaarummaatiin namni irraa haa baratu jedhee tanani malee
ani YouTube qabaachuu baadhullee TikTok san qabaachuu baadhullee TikTok nan qaba Facebook nan qaba achirra baasee maafan hin maxxansine maxxansuu wallaaletii miti jettee jirti anaan aggaxaamii akka chaansii waa'ee mana amantaatiin yookaas immoo guruupii barumsa mana amantaatirraa hin baratta yookaas itti makamuun barbaaddarraani kan isheen na dubbistee tooniyyuu jechuudha achi ka'ee ani YouTube fayyadamaadha natti hin tolu badaa yeroo hunda jechuudha garuu guruupii tokko injira isaarratti dabalata hin barbaadu yeroo biraatiif bal'inaan gisee sa'aatii qabu biyyatti hogalee hordofuu danda'a ammaaf garuu YouTube irra waan hojjedhuuf guruupii mana amantaa tokko WhatsApp irraan nan qaba dabalata ammoo itti galuu hin barbaanne yoo hin hordofne faayidaa hin qabuun jedheeni achirraanii waa'ee YouTube gaafan itti kaasudha kan isheen keessan waliin oduma haasofnu waan taate hunda isaanatti himtee akka sababa biyya keenya yookaas immoo anillee salaalee gabra gurraacha sababan jedheeni fi isheenis ani yoo salaalee fiicheen ture waan akkanaan na mudatee ture adaraa of eeggannoo godhe waan jedhu naaf qoodurraan kan kaate namaafillee barumsa hin ta'a dabarsii miidiyaarra oolchi egaa YouTube hin qabda ta'e jetteeti kan isheen jechuudha natti haasoftee kanaaf iyyuu jechuudha micayyoon kun akkuma isin jettan akkuma warri komentii jalatti barreessaa jirtan jettan akkasuma immoo namoonni yaada garaagaraa akkuma isin kaastan kana gochuu wallaaltee miti micayyoon kun sirriitti nama amantaa isheetitti cimtuu taatee amantaa ishee hordofuudha tokkoffaa immoo nama sodaa osoo hin taane waaqa sodaadha isheen ammas taana nama hin sodaadhu jette waaqayyo nan sodaadha jette garuu immoo waaqayyo sababan na eeguuf sababa karaa akka inni na qabu yookaas immoo waaqayyoon karaatti na qabuusaa karaa isaatirra akkan goru na hordofuusaa kanan baree xirixaaree kana keessa kootti uumuusaati osoo shakkuu baadhees immoo waan kana isheen hordofu ture rakkoon kana caalullee na mudachuu danda'a tureyyuu garuutu immoo waaqayyo waan na bira jiruuf ana na oolchee jira akka chaansii ammas namni keenya yookaan namni Oromoo ta'e Haaraf ta'e Oromoo ta'e Itoophiyaawii isaa ta'u kallattii kamiinuu micayyoo sana bira galuu danda'a ammas viidiyoo kana ilaaltaa viidiyoon kun kallattii kamiinuu bira ga'uu danda'a tarii wanti kun boru har'as lammata natti deebi'aa jettee irraa barachuu illee ni dandeessi akkasuma immoo namoota bal'aadhaaf barumsa ta'uu danda'a namoonni baay'een gaafa biyyarraa dhufan maaliif waan hundi isaanii hin galle waan ta'eef akka kanatti akka isaan hin shawwadamne micayyoon kun anarratti qofa bichaa osoo hin taane kana dura waan akka kanaa kana barumsa lemdii isaa qabaattu malee akka kanatti afaan damma dibattee gartokkeedhaan nama fakkaattee gartokkeedhaan bofa fakkaattee kan isheen nama hedditu kanuma dura iyyuu ishee waan kana sirriitti gadi fageenyaan beekti yookaan lemdii isaa qabdi maaliif tasuma namni irratti hin beeku yoo isinitti haasoftullee yoo isin wajjin kofaltullee nama isin jala deebi'ee isin gaadaa yookaas immoo nama biraatitti dabarsee isin gurguraa jirtuun fakkaattu waliin beeta kiristaanaa deemaa turre jechaa jirti micayyoon kun jechuudha walumaa galatti obboloota koo dhugaan isin jedha baay'een keenya yeroo akkamittiin namni ijoollee dheeraatitti viidiyoo waraabee ergaa akkamitti namni qullaa ofii waraaba garuu laala kallattiin karaa faallaa isaa garan itti garagaru laala baay'een keessa nama dubartoonni ammam takka yoo walloltan illee waan kasiin nagooti yookaas immoo qaama koo qullaa na waraabdi jettanii yaaddu namni kamiyyuu ani hin beeku dubartii shakka jedhe dubartiin shakkite jedhe tasuma waan yaade hin beekne dhaqaanaan madhagaa jiru jechuudha kanaaf iyyuu micayyoon kun immoo badii tokko malee jechuudha laal osoo isheellee miiteraatti jedhu hammeenya waan non badaa tokko micayyoo kanarratti raawwattee laaltere akkasiif irratti isheen illee waan kana dalagde jedhama garuu dafqa ishee harkaa baasuudhaaf waan isheen xaarte shinti beetii gandaa galgala ganama hoo'ee akkanatti nama gubu kun ishee gubee maallaqa isheen fidde sana ishee harkaa baasuudhaaf tooftaa akkanaa kana abbaan manaa ishii sunoo boru deebi'ee dhuguma isheedhaaf ammuma kana abbaan manaa dhugaanaa ta'eetuma wajjin jiraadha bultii ijaaree ijoollee irraa godhadha jetteetuma yaaddii maaliif baay'een keessa fakkeenya asirratti wanti isin kaastan immoo osoon ishee ta'ee abbaa manaa ishee kanan irraan fuudha janajjanee tanan akka isheen abbaa manaa ishee kana dhabdu taasisa micayyoon kun maal jette isinitti himu inni isaan lamaan isaaniiyyuu nama waaqayyo dhuguma caarran isaanii iddiliin isaanii xamaama ta'etu isheettis isattis maaliif akka isaan lamaan silaa waliin karaa dheeraa hin jiraanne nin beeka keessa kootti waan ta'eef garuu nama isaanitti qabe sanaa bilaanne waaqayyooti isaan gube jette isinii galee maaliif jennaan kanaan kan koo isa taasisa jedhee yaadu miti borummoo dabarsee tanammayyuu na gurguraa maaliif isaan lamaan isaanuu nama maallaqa bareedha sammuun isaanii maallaqa malee namaaf iddoo hin qabani kanaaf iyyuu immoo ani kan koo isa goosisuu miti yookaan immoo kan kootti gara kootti
jaalala ammochuu wallaalee yookaan gara kootti qabu wallaalee miti ani xalaatuma kootiif isa hin hawwu. Anaaf miti xalaata koo wajjin akkana jiraatu hin barbaadu. Maaliif hoggaan waliin haasa'u sii kufe sii cabee waan inni hin jenne hin jiru jette. Dhuguma namni mucaan kun jaalala sobaaf faarsa jedhee namni hin amanu jette gaafa inni haasa'u jechuudha. Kanaaf namoonni akkasitti afaan diddibatanii afaan damma dibatanii akkasitti afaan mimmi'aan kun akka nama gurguran beekamaadha yeroo kamiyyuu jechuudha. Haa ta'u malee mootu osoo karaa makallattii daayirektii karaa isarraa dhufe ta'ee mucayyoon kun rakkoo keessa galtee rakkoo tokko qabu. Garuu gwaddanyaan keessan hiriyaan keessan hoggaa dabarsitee isin gurgurtu maal isinitti fakkaata?